Hayyee ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaayinaalii Abrahaam Tech. Egaa guyyaa har'aa kanas immoo akkaataa itti Gmailii keenya paaswoordii isaa jijjiirrachuu dandeenyu jechaadha. Egaa akkamitti jijjiirrachuu dandeenyu viidiyoo kana keessatti qabadheen isinii dhiyaadhe jechaadha. Egaa yuutuubiin namoota hedduullee atamaa jira. Egaa Gmailii keessa security cimaadhaan hidhachuu qabdu jechaadha. Security baay'ee dheeratuun hidhachuu qabdu jechaadha. Egaa har'a akkaataa itti jijjiirrattan isin agarsiisa jechaadha. Egaa yeroo baay'ee otoo daftanii paaswoordii keessan qayyartanii gaarii ta'a jechuudha. Ani fakkeenyaaf amma Gmailii keessa seenee jechaadha. Appilikeeshinii kun siistemaan qafoon dhabeen jiru jechaadha. Gmailii kana ni bantu. Achii booda kinoo bakka tuttuqaa kana al tokkoof tuqxu bakka tuttuqaa qalama diimaatti marechaadha. Achii booda bakka setting jedhu kana deemtu jechaadha. Setting bakka dhufu kana al tokkoof kilik gootu. Achii booda Gmailii qafoo keessa irra jiru hunda isinii fida. Kan keessa kan paaswoordii jijjiiruu barbaadan irra tuqxu. Yoo tokko immoo ta'e Gmailii tokko qabdu ta'e Gmailii keessan qofaa isinii fida jechaadha. Ani fakkeenyaaf Gmailii aga kana naaf fidee jira jechaadha. Ani fakkeenyaaf amma kunoo Gmailii kana jijjiiruu barbaada jechaadha. Egaa asirratti haa tuqu. Gmailii keessan irratti tuqxu jechaadha. Achii booda kinoo haala kanaan isinii fida jechaadha. Achii booda manage your account your Google account bakka dhufu kana manage your Google account bakka dhufu kana al tokkoof kilik gootu jechaadha. Kan calqaba irratti argamu. Achii booda haala kanaan isinii dhufa jechaadha. Haala kanaan isinii dhufa. Achii booda bakka personal information jedhu kana al tokkoof kilik gootu. Achii booda ol siqxanii bakka paaswoord jedhu kana ni argitudha yaada. Paaswoord bakka dhufu kana tuqxu jechaadha. Paaswoord. Achii booda amma inni fidutti hin eegdu jechaadha. Amma inni isinii fidutti hin eegdu jechuudha. Achii booda haala kanaan isinii fida jechaadha. Haala kanaan isinii fida. Achii booda maal gootu paaswoordii keessan kan duraan itti galchitu jechaadha bakka kanatti. Amma walumaan haa galchinu. Paaswoordii keessan kan duraan galchitu jechaadha. Egaa erga haala kanaan galchitaniin booddee maal jettuuni next jettuun jechaadha. Next jettuuni. Achii booda kinoo haala kanaan isinii dhufa jechaadha. New password isinii dhufee jira. Egaa asitti paaswoordii haaraa dijiitii dheeressitanii osoo hiitanii gaariidha jechuudha. Egaa dijiitii paaswoordii keessanii otoo dijiitii 10 ol taasistanii gaarii ta'a jechaadha. Dijiitii 8 olitti jechaadha. Dijiitii 8 gadi inni fudhatu isin immoo dijiitii 8 ol yoo taasistan gaarii ta'a jechaadha. Akkuma sitti agartan 8 characters jechaadha. Dijiitii 8 ol ta'uu qaba jechaadha. Dijiitii 8 ol ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma walumaan haa gunnu. Egaa akkuma argitan kunoo guuteen jira. Egaa akkuma argitan dijiitii dheeresseen guutee jira jechaadha. Isinis haala kanaan dijiitii baay'ee dheeratu otoo godhattanii egaa wal keessa too hidhattanii gaariidha jechaadha. Kunoo yeroo kana fayyadamtan kunoo osoo keyboardii keessaa tuqaafa fayyadamtanii gaarii ta'a. Osoo tuqaafa fayyadamtanii achii booda immoo mallattoo garaagaraa mallattoo doolaaraa fa'aa osoo fayyadamtanii gaarii ta'a jechaadha. Achii booda maal jettuu change password bakka dhufu kana tuqxu jechaadha. Erga password keessan guuttanii bakka confirm kanattis isuma sana guuttu jechaadha. Kunoo asittis akkuma argitan kunoo bakka new password jedhu kanattis password haaraa guuttu asitti immoo mirkaneessitu jechaadha. Passworduma isa gara olitti guuttan asittis guuttu jechaadha. Passworduma isa olitti guuttan gara gadiittis confirm gootanii guuttu jechaadha. Achii booda change bakka itti kana kilik gootu jechaadha. Achii booda password keessan isiniif jijjiiraa jechaadha. Kunoo akkuma argitan password kiyya naaf jijjiiree jira jechaadha. Password changed successful jedheera jechaadha.
paaswordii keessa jijjiirtaniitu jechaadha. Egaa haala kanaan jijjiirradhaan isiniin jedha. Egaa Gmailiin nama hedduullee argitaa jira. Egaa YouTubein YN Oromollee cufamee jira waan ta'eef egaa isin paaswordii haala kanaan jijjiirrattanii fayyadamuu dandeessu. Egaa paaswordii keessa dheeressaa fayyadamaan isiniin jedha. Egaa paaswordii keessan immoo osoo ji'a lama ji'a tokkotti jijjiirtanii gaarii ta'a. Egaa jijjiiraatti gargaaramaan isiniin jedha. Egaa kana gammaa isin wajjin ture anadhaa Abrahaam Tekirraa galatoomaan isiniin jedha. Agam barnoota biraan deebi'ee dhufutti nagaatti.